درا جيفتي نمنا كنا حسين والله بالله درا نمنا كنا جيفتي كوينكم تكتركم ولا متى نمنا كنا أنا تكون ورا وأعرف سانكنا من جيران كنا والنصوص صدق مالي جيفتي ودرا Andro de asbora rayu se ayum ni wata na gasi da bali ke sak jize jala gasi ne la da timi warra wara gatuti nante sida wajun nati tadi amala jundi sif sirba jirashi waye burrukai Assalamu alaikum. How are you? Assalamu alaikum. Get the book at the Nijafa Kestelufte. Girl. Your brother or sister? Can I dance for you or no? What? Can I dance for you or no? You, where are you living? What's your name? User 18 girl. One of you. You got a thing that look like this, girl. Why your heart me so ashy, girl? Send a heart me so you can get back not ashy. Hey boo. Kau tu yang English pakai neta saya Jundi. Bukan ada yang nak kerja. Yo, why you dancing, bro? الشيطان نسي حاصل يا شيطان. Why you dancing, bro? السلام عليكم جتي. What happened? No, why you dancing? You don't like my dancing? No, we don't. Why? Yes. Cause what? We don't listen to music. It's Ramadan. Oh. Oh, well, I'm sorry. Do I just have to dance and do I have to dance in silence? Cause I can dance in silence. We dance. It's so tight. I'm gonna taste. I make you ride. I can put it in your face. Pretty fun. And when you really want to say, I can turkey bit, and أنت لا مدير. I'm a turkey in there with the thing, and everybody knows it's not in my face. And water. Don't drown that water. Don't drown that real Florida water. No, real Florida water. Oh, no singing either? Girl, y'all do too much. Like, y'all can't sing either. Do the mute challenge, girl. Can we win this? Come tomorrow, okay? Come tomorrow. Wait. يا ربي هي قايمة سلكي نستاقنا قول إيه. ولا قوة إلا بالله. Okay, amma wanni bar mana dhufee jira xiqqoo asuma riskii barbaaddhattee gadi baate jedhanii mo'ettii waamuunii deemte mana ol seenee eegaa ni jira. Rakkoon qabu okay. Guys akkasii memberitaa maal kolfisanii miti. Ramadaana kana dhuma irratti isin irraa heerumee isin takalaggala inshallah yoo rabbi jedheetiin jedhee. Khayraat. Jaalana gochuun dagatiin. Memberitaa hundi keessaniyyuu. Aida Abdi bilisummaa waalaikum salaam wa rahmatullah. Aida Abdi garbummaa waalaikum salaam. Taap godhame guys. Share illee godha. Amri. Maalin jedhamu? Laa wallaahi hin heerumin. Laa wallaahi hin heerumin. Dhugameetta wallaahi nuti isin dhiisee heerumaa. Na cufte haati faatee a'uutu billaahi. Osoo rabbuu sii godhe. Eedar maalitti si cufe rabbi jedhiiti.
أنا كسنا نجرينا والله يولد جنة الإيراك يسدو كسنا نجرينا Beellama bakka ni sini kamu kawajan ni sini kamu sobet beellama meeqa naa galtee ramadana dura beellama meeqa digni rabbiidhiti jedhafaati hin dagatti. hee darbar dhageeffad an akkanumatti sitti hima yeroo taayimii kabajuudhaaf beellama kabajuu irratti naafuu as jira osoo hin taane guuma nambar waan naa ajjeesu si namni beellamaaf heedara bakka sanitti argama jedhee beellama si waliin seenee fi namni dhufaatii Yesuus Kiristoos eege tokko. Imani. Ummanni kana waraabbattee guddina gooti amataa rabbisaati. Gadeen guddina gooti. Ijoollee amma kanuma dhugaa seeti. Wallahi dhugamaa barmaan dhugama siin jechu jira. Ani maan siin jedhee sitti dubbadheetuma achumaan xumna jedhaa jirti. Barani dhugaa dubbachuudhaaf isin warra kaayiroo dubbisuu caala kalaafu maali beektaa? Mootummaa Ameerikaa argachuu ture laafa nama warra kaayiroo jiru argachuu caala dhugaa yoo walii himne. Laali namni kaayiroo tanaa maali beektaa? Namni kaayiroo kana fakattummaan yoo ana taateen alatti yoo warra anaa waliin dhufe taateen alatti warra waggaa 13, 12, 10, waggaa 8, waggaa 9, waggaa 11, 12 warra sanin tas keessa jira warra baqattummaan lafee gasseenti jechuudha. Warra baqattummaan hidda isaanii keessa gasseenti. Sanii jecha maal ta'arree wannoodha baqattummaan. Amma asumaani ragaa wayii baa sekeendii 30 keessatti ragaa wayii baa. Haydar Hojii rakkoon kee fi kaayyoon kee ifa naa godhuu dandeetta? ragaa wayii baa ragaa namboo maalidha? Miidiyaa kana gubbatti nama gargaaru baay'ee beektanii nama gargaaru kana hunda keessaa namni akka haadha faatee wallahi wabillahi rabbiin ramadaana kun hin beeka osoo birrii takka waan shabakaa waan dadhabbii waan maalii jetti amma namni waa gargaaru kun fakkeenyaaf amma nama meeshaa tokko quraana bitee gaafa geessu 100 yoo kennan 5,000 yookaan 10,000 beenzila itti naa buusaniitiin ergama fakkeenyaaf hin jira beek yoo amma kifila gara deemnanii amma yeroo masjida ijaaru warri masjida ijaarsu sun yookaan konkolaataa yookaan xayyaara tikkeetii naamureetii waan san godha. Namni hundi waa gargaaru kuni hundi isaa akkasii malee kaa bilaasha dalagu hin jiru jechuudha. Amma gaafa namticha duubaan deemu san gargaaru haati faata halkan guutuu ta'a bulti galgala irraa ganamaatti. Sanii fi uummanni keenya nama kanan beeku hizbiin keenya. Kanaaf haati faatee nama akkasiiti nama bu'aa tokko malee yookaan waan dadhabbii osoo hin fudhatin nama gargaaru miidiyaa kana gubbaadha haadha faatee qofaatu jira akkasii qubana qabadhaadha. Kaguma ammoo guyyaa bira sanitti inshaallah. Kaani jedhu ati lafarratti illee keessaanillee laayii biratti illee dhuftee gaafa nama bira seentu sii takka assalaamu alaikum namaan jettuun argine dhufteetuma wada gadda lawee habashaan jettu sanis seenta. Rakkoon kee maali? Ustaazni kan qarasitti assalaamu alaikum. Ajiba garuu gaafachuu waajiba miti garuu deebisuu yoo deebisuu nama waajiba.